naannoon keenya nagaa qaba, jaalala qaba, qeerroon keenya jaalala qaba, abbootiin jaarsa keenya jaalala qaba. Biyya biraatitti kan dhageenyu du'aatiin baay'achaa qabeenyi gubachaa barbadaa. Isallee waaqa kadhannaa jaarsolii keenya wajjiniin kadhannaa biyya teenya biyya amaanaa nu godhi Oromiyaa teenya jenne. Farsoon boomii fakkaata yoo boomii fakkaata. Ente dandal Yesus ada nama kola nama kola. Malu kola nama singkari. Iya, saya cerita dah. Kabajamtoota hordoftoota didaatii bakka fayyaa jirtanii nageenya waaqayyoo bakkuma jirtanitti simbira guddichaatu har'a karaa biyyaatiin deemaa jira. Karaa biyyaatiin deemaa jira. Karaa gaarii isin dhufaataa jira. Akkuma agartanii amma karaa ga'eeraas karaa makiinaa yaabbatanitti deematan jira. Makiinaa yaabbatee karaa biyyaa deemanii karaan bakka makiinaan jiru achi gaatan jira jechuudha. Kabajamtoota keenya egaa kinoo kaan jirra jechuudha karaa biyya keenyaa deemaa jirra. Ilaalaa ka magaalaa Boojjoo baajaajiirra jechuudha karaa konkolaataa wannoodha karaa manna haaraan nageessaa jira midhaan kun haara sammata guddaadha waan ta'eef bashannanuu qabna gaa shabbira beekuun haara kaswal boy kanas jira ilaalaa na wajjin hordofaa. Ayye kabajamtoota keenya kinoo dhufneerra mee obboleessi kiyya tokko maqaa isaa isiniif ibsa waan ta'eef Harraagi nagayeerta maqaan isaa Harraagi jedhama. Fayyaa jirtaa nagaya har'a akkam guyyaa har'aa kun akkam targaa'e isitti mijaa'eedha. Dhugaa dubbachuudha yeroo ammaa kana Itoophiyaa keessatti lolli adda addaan jira namni du'aa jira. Wanti akkanaa kun amma uumamu jechuudha. Nu hunduu wal jaalanneetu wal bira teenyeetu wal deeggaraatu jechuudha. Jireenya keenya jiraachuun gaarii dheena yaadde. Ati yoo wanti kun maal du'iisarra namni wal bira dhaabbatee ta'u kan immoo wal bira taa'eetoo wal jaalachuudhaan jiraachuun gaarii dheena yaadde. Kanaafuu yaadni kee maal asirratti? Asirratti kan dubbachuu barbaadu akka keenyatti ijoollee keenya wal jaalataa. Sabni keenya wal jaalataa. Eeshi. Kan hin qabne qabu wajjin hin nyaataa hin dhugaa. Eeshi. Akkasii jiraachaa jiru. Ayyee galatuun yaada kee waan malee wanti akkasii keenya. Ayyee kabajamoo ati yoo nagayeertaa fayyaayertaa Oromiyaa keessatti Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa kana ni beekta wanti uumamaa jiru jechuudha. Ati yoo maaltu sitti dhagahame xiqqoo goote ture wanta dhaamsa dabarsa. Eeshi isaan tokko akkasitti tokko taanee ta'u wal bira dhaabbannee ta'u ayyee kabajamoo ati yoo akkasitti ayyee sanu wal bira dhaabne ati sanu Alex Ferguson gurbaa nagayeerta fayyaayerta jirtaa mee leenca koo mee gaddi nu hunduu gaddi nutti dhagahamee jira. Akkuma beekamu amma
guyyaan haruugi kun darbeetu kara guyyaa haaraatti kun aagmeen dhufee jira. Guyyaa haaraa kana waggaa haaraa kanaan bashannanuu qabna. Guyyaadhaan barree haaraa jaalata. Kabanyee daballee dabarsuu qabna. Shabbira beechuu qabna bakka. Cinqiin hin jiru. Cinqii malee bara haaraa kana keessa dabaluu qabna jedha. Ayyee baay'ee galatoomii baay'ee si galateeffadha. Shangu ati hoo? Akkuma lamaa jirtu. Hordoftoota Didaa Tube micaa kana akkuma ilaalaa jirtan fuulli isaa anuma fakkaata obboleessa kiyya Lammaa Caalaa jedhama. Baay'ee fuula isaa akkuma agartan gadditti dhagahameera. Gadditti dhagahamee jira. Baay'ee maal jette meeshaatti lammii jeegataa gaddi akkuma qeerroonaa jettu wal bira dhaabbachuu qabnaan lolar nama ajjeesur hojiitti gaddeebinee to'achuu nu maalaa yeroo ammaa kana jaalala dhabna du'aarraa ka'ee haga ammaatti lolli tokko sanuma waan ta'eef jaalala wanti haaraa miti ta'e har'aa akkasii miti wal jaalachuu qabna wal bira dhaabbachuu qabna kanuma bakka wanna istuun qabda mar bakka gaddeebisaa akkuma jettuun jira akkasiiti game nagaa jirtaa fayyaa egaa akkuma ilaaltan inni kunilleen obboleessa kiyya akkuma beekamu yeroo ammaa kana Itoophiyaa keessatti yookaan Oromiyaa keessatti jechuudha lolli adda addaa uumamaa jira lundi wal bira dhaabbachuu qabna wal jaalachuu qabna yaadni ati qabdu maalidha yaadni ati qabdu yaada hin qabne baas ana mala siniisisa yaada baas gaa jadi warna tu ini asap tu ya Ashama kabajamtoota kiyya egaa ammammoo haadha kiyyattan sin dabarsaa akkuma ilaalaa jirtanii uffata gaddaa kan uffatte jaalamaan duratti abbaan kiyya na jala du'ee tureyyuu kanaaf uffata gaddaa kan uffatte tole kaa haa ta'u karaa isheettan sin dabarsa akkam fayyaartaa jirtaame jirra egaa har'a sanbata waan ta'eef ganama urataan ka'eetan sibira dhufee waan as yaadeef mangi kottaa inni achaanis kottaa rakkoon taa'e rakkoon egaa inni immoo ollaa keenyaa mangee jedhama
ቆንጆ እንሞላ ከኛ አኩማ ዘደሙቲ mee wanta sitti dhagahame yeroo ammaa kana ani kasi gaafachuu barbaade haadha koo tokkoffaa maqaa kee ibsita lammaffaa immoo Oromiyaa keessatti yeroo ammaa kana akkuma beektan lolli adda addaa namni du'aa jira as kara Shashamnee kara Arsii kana jechuudha nama baay'eetu jechuudha du'aa jira waan ta'eef maaliif akkana ta'ee osoo wal bira dhaabbannee wal bira ejjenneetoo lolarra du'arra jechuudha jaalala waan nu barbaachisuuf waa'ee kana maaltu sitti dhagahame haadha keenya. Ani immoo Tsahaay Gabrayesuus nan jedhama. Eshi. Baay'ee yeroo biyya adda addaa kara keenyallee naannoon keenya nagaa qaba jaalala qaba qeerroon keenya jaalala qaba abbootiin jaarsa keenya jaalala qaba biyya biraatitti kan dhageenyu du'aatiin baay'achaa qabeenyi gubachaa barbadaa isallee waaqa kadhannaa jaarsolii keenya wajjiniin kadhannaa biyya teenya biyya amaanaa nu godhi Oromiyaa teenya jennee waaqa kadhachuutti jirra. Sirriitti. Biyyoottiin teenya qeerroof qeerree kan jaanillee jaalala qabanii naannoo adda addaa qeerroon mana qabeenya barbadeechaa jira jedhanii sababa Hacaaluutiin lolli ka'e sun hin qabbanoofne ammallee gaazabanni haaraa itti dhufnu kunillee qabbanaan araaraan nufaa. Amiin. Nu illeen namni kamiyyuu keessi isaa kana fedhaa jira waan ta'eef nuundu lola osoo hin ta'in jaalala barbaanna wal bira dhaabbanneetu jechuudha jaalala barbaanna dhugaa dubbachuudha amma ani karaa magaalaan jiraadhu keessaa yoon dhufaa jiru jechuudha lagni Awwaash guute baay'ee ol deemaa jira kun maal takkaata kun kan fayyaati miti nama sodaachisa. Naannoo keenyallee baay'ee namootii keenya baay'ee kaasee jira. Waan baay'ee nyaatee qabeenya baay'ee barbadeechee. Isallee egaa waaqni wanna fide kana wanna waaqa morkineeto waaqa dandeenyeeto waaqarraa dhoowwuu hin dandeenye sila hin dandeenye waaqni kan fide kana araara nuuf haa dubbatu. Amiin. Mangee sirrii mitiidha akkuma isin jedhe. Nuundu jechuudha waasaati kadhan gaddaa qottallee nyaatee yaamtitti nagee gaangoteetti. Namootiin baay'ee miidhamaa jira. Miidhamaa jira. Gaangoteen fitaa jira. Ayyee dhufnee jirra immoo dhufnee jira. Mijuudha miliyoona 50 isinii kanneen jira. Isin hunduu wanna xiqqoodha jettaniidha akka narratti hin tuffanne. Eebba isinirraa nan barbaada. Eebbi dargaggoo yeroo amma wanti inni hojjetu isinitti hin waan ta'eef Alamaayyoo eebbis. Hangafti si waan ta'eef galatoomee rabbi si haa eebbisu. Amiin. Ilma guddatu ta'ii. Guddadhu jiruutii bakka barbaadde gahii. Amiin. Galata. Arraagaati hoo. Galan jiru beektaa diddaa caalaa wajjin guddannee wajjin wanna baay'ee wajjin dabarsine beektaa barumsallee wajjin barannee turre. Akka carraan akka barumsa dandisee inni baratee sadarkaa kana gahuu danda'e ammas kaayyoo isaa waaqni itti guutuuf hin jedha. Amiin. Galatoomii. Wanni jettan jira? Lamma. Eshi. Galatoomaa eshi. Kaayyoo kee galmaas haa ta'u beektaa. Baay'ee galatoomaa Arraagee. Eessa deemtaa? Ayyee. Farsoon boombii fakkaatatti yoo boombii fakkaata. Shani. Nsakkartu koo igniyan. Kan asne qaba. Ah.
isa dhumaa kabajamtoota hordoftoota keenya haga ammaatti viidiyoo ilaaltan kan isin hunduu jechuudha subscribe share like gochaa too akkana deeggartan isin jedha sagantaan kiyyaarraa asumarratti xumuriitiin jira